Oke, jira jirtu waratoota keenya akkam nagaa fayyaadha. Alhamdulillah, kun sagantaa barnoota afaan Oromoo kan yeroo hunda bifa viidiyootiin waraabamee isinii dabruudha. Barnoonni keenya kanarraan tanaa kan irratti xiyyeeffatu jecha gabaabaa dheeraa ijaaruu kan jedhu. Jecha jalqaba irratti qubee gabaabaa ida'uu qubee dheeraa sanbooda jecha gabaabaa dheeraa nuuf kennaa jechuudha. Kana waliin ilaallaa barattoota keenya nu hordofaa isiniin jenna. Oke. Asirratti gaa ka jennu kun gaan kun gaa gabaabaadha. Raa kan jiru kun immoo raa dheeraadha. Yeroo walitti daanu asirratti gaa jennee sanbooda raa jenna waan ta'eef garaa jedha. Jechi kun jecha gabaabaa dheeraa jennaan jechuudha. Oke, isa biraa lammaffaa irratti yeroo dhufnu maa inni kun maadha. Maan dubbachiiftuu akka qabu maa gabaabaa jennaani. Taan kun dubbachiiftuu lama qaba waan ta'eef taa jenna. Saniifuu maa fi taa dheeraa yeroo walitti daballu maa gabaabaa ida'uu taa dheeraa mataa jedha. Osoo taan kun asitti gabaabaa ta'ee argame mata qofa jenna jechuudha. Asitti amma taan dheeraa waan ta'eef mataa jenna. Taa kana xiqqoo bira turre jechuudha. Oke, asirratti aa ida'uu dii kaja kun daan kun lama qaba. Daa dheeraa jennaan. Aan gabaabaadha. Aawuma qofa dubbachiiftuu akka jechuudha. Dubbachiiftuun yeroo tokko tokko qofatti akkasitti ni yaamama. Ergasii maal jennaani aa ida'uu daa'ii ka jennu kun dii asirratti adii jechuudha. Jechi kun jechuma tokko gabaabaas dheeraas jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf jecha adii jiru kana jecha dheeraa takka gabaabaa dheeraa jennaan jechuudha. Inni biraa loo jee ergasii asitti laa jedha. Bakka kanatti laan kun loon kun uwwee dubbachiiftuu akka qaba waan ta'eef inni kun loo gabaabaa jennaani. Bakka kana yoo dhufnu immoo laa ka jiru kun immoo dheeraadha. Yeroo walitti daballu loo jennee asitti sanbooda laa jenna. Bakka kanatti loo laa lolaa jechuudha. Walirratti maal jedha lolaa jennaan jechuudha. Inni biraa asirratti yoo gaddabarru saa ka jennu kun dubbachiiftuu takka qaba. Saa qofa jenna. Bakka kanatti yoo dhufnu ree ka jiru kun ammoo dubbachiiftuu lama qaba. Ree dheeraa jennaani. Asirratti yeroo walitti daballu saa jennee ree jenna. Saree jechuu yoo walitti dafnee dubbisnu saa ree saree jechuudha. Jechi kun gabaabaa qubee gabaabaa fi dheeraa walitti dabaluudhaan jecha gabaabaa dheeraa jechuu arganna jechuudha. Inni itti aanu asirratti laa ka jennu kana ni arganna. Laan kun qubee gabaabaadha. Dubbachiiftuu akka qaba waan ta'eef laa qofa jenna. Asirratti immoo fee yookiin fee ka jennu kun jecha qubee dheeraa waan ta'eef laan gabaabaadha. Fee ka jennu kun dheeraadha. Ergasii yeroo walitti dhufnee maxxansinu lafee jenna. Lafee jechuu ta'a jechuudha. Lafee dafnee yoo dubbisnu lafee ka jiru arganna jechuudha. Kanaafuu barattoota keenya inni kun qubee gabaabaa fi dheeraa walitti dabaluun jecha gabaabaa dheeraa kan jiru argachuu dandeenya. Isa kana yeroo tokko irra deebina. Gaa gabaabaa ida'uu raa dheeraa garaa jenna. Maa gabaabaa ida'uu taa dheeraa maa jennee taa jenna mataa. A ida'uu daa'ii ka jennu kun adii. Inni itti aanu loo jennee loo gabaabaa ida'uu laa dheeraa lolaa ka jiru arganna jechuudha. Saa ida'uu ree dheeraadha. Saan gabaabaadha. Saree ka jiru arganna jechuudha. Laa ida'uu fee ka jennu kun dheeraadha waan ta'eef lafee ka jiru arganna jechuudha. Barattoota keenya inni kun jecha qubee gabaabaa fi dheeraa irraa uumame gabaabaa dheeraa jennee arganna. Fuulduraaf yoo rabbi jedhe inshaallah viidiyoo itti aanu keessatti jecha dheeraa gabaabaa waliin ilaalla. Akkasumas jecha dheeraa fi
jechoota laafaa jecha jabaa fi jechoota irbutaa kana hunda inshaallah ni baranna waan ta'eef viidiyoo kana hordofaa irra deebaatii dubbisaa barreessaa isiniin jenna galatooma.